Abre. Wayye feenu. Yoomiyyuu nan dhiistuni. Maal jechuu keeti? Rakkadhes. Dhukkubfadhes. Iyyoomes. Haala kam keessa yoo ta'eyyuu na dhiistee hin deemtuni. Jechuun kun nan jibbituni. Gargar hin baanu miti. Feenuka haadhoo fi joortes, iyyoomtes, fokkistes haalli kamillee yoo ishee mujate joortee iyyoomte jedhanii jaalalli isheef qabu hin xiqqaatu. Ati sanaaf jaalalli taatuyyuu uumaan akka jaalalleetti naaf kennuyyuu jaalallee irra caaltee akka haadhaatti waan na oolteef jaalalli siif qabu yoomiyyuu hin xiqqaatu. Anaabsiin akka yaadutti kan gargar baasu du'a qofaadha. Innumtillee utuu garaagaruu hin baasu ta'e baay'ee natti tola. Garuu seeroo maatii wanti godhamu hin jiru. Baay'een si jaalladha. Feenoo koo maal taate? Homaayyuun ta'an. Bu'aa jirtaan bara utuu boosuu uuman ta'e naan jettamoo maal taate natti himi? Abre baay'ee man sodaadhan. Maal sodaatta Feenuka? Gargar baanaa naafati jedheen sodaadha. Si dhabee immoo jiraachuun barbaadu. Feenuka aniyyuu si dhabee jiraachuun barbaadu. Baay'een si jaalladha. Akkas taate na yaaddessin. Tole? Tole. Abre. Baay'een si jaalladha yoomiyyuu si dhabuun barbaadu. Anis baay'een si jaalladha. Abre. Maal taate? Obboleessa koo. Eenyu deebi? Ija kooti moo obboleettii kootu gurbaa gadi badduu kanaa wajjin dhaabbatee haasa'a? Dhiiratu dhibee moo maa maqaa na balleessitana? Ati immoo gita kee hin barbaaddattu? Gad deebitu wayi. Nama gisi gitu hin beektu? Gadhee. Turi ati garuu. Ani garuu maalidha? Ati garuu nama gaariidha. Isuma jalqaba dubbachuuf turte dubbadhu. Saree gadhee akka haadha keeti. Maal? Akkamittiin obboleessa koo akkas goota Abre? Feenuka yeroo inni na arrabse sobseera. Yeroo inni na kabale sobseera. Garuu immoo gaafa inni armee kun ciccidhu obsuu hin dandeenye. Sababni isaas armee koo baay'ee akkan jaalladhu. Ati iyyuu beekta. Dhiifama.